Pasti gubbaa jiru hundi dha. Bakki kiyya kun ni gurraacha sagalee kee dhageessanii. Ni dhagee. Ufarge halasai. Ani video ba akkamitti Ustaaz Hamza? Laa dirqama milakki viidiyoo yoo bahuu baatanis nama rakkisu yoo isaanii dandayame haa bahanii yoo dandayamneefis akkasuma haasawanii nagee barbaadna waan ta'eef. Tamam. Hayyee ijoollee teenya baga nagayaan dhuftan hundi keessanuu Jookarii fi yaaboo maqaa kana jinnii jee yaamuun arraba na fakkaate obboleessa keenya kana ifii qeerransoon baga nagayaan nuu dhuftan galatoomaa ulfaadhaa dhufuu keessaniif gastii osoo naa tolchitee Jookarii fi takka sirreessaa warri wanti monitor qabdanii dandeessanii. Monitor meeqa inaan laalaa dhaab. Monitor qabdaa Ustaaz situation. Kunoo tolche boo. Hai bakka tiyyaa tana wanni hin buusan mallee kotto leenca ho'i. Anaa sejjise haa. Jera lameen roobaa. Akkana kunoo halas. Thank you. Okay. Maayikii nu banadha ustaada kiyya eenyu bira akkana sagaleen raadiyoo naashir jeetti yaa'u. Thank you. Galatoma wallahi. Gurri keessanaa qabbanaa galatoma. Hayyee Jookar baga nagayaan dhuftee qeerransaa baga nagayaan dhuftee arraan tana wanni asitti walitti isin qabneef ijoollee teenya wanni deemaa jiru kun gabaabsitanii maaliif akka ka'ee maaliif akka wanni kun godhamu yoo maal ta'eemmoo wanni kun dhaabbata yaadan isinirraa fuudhuufa isin lachuu. Mee lola kana dhaabuudhaaf yoo maal goone lolli kun dhaabbata jetteeti yaadda isin lachuutiifuu gaafiidha. Tarattiin isinii kanna akkasitti tarataraan dubbatan. Jookar lolli amma deemaa jiru kun yoo maal ta'ee dhaabbata jettee yaadda obboleessa kiyya maaltu immoo lola kana fiduu danda'e. Dubbii hundeedhaan buqqaafna je'eeti. Maayikii banadhu Jookar. Sagaleen kee dhagama? Ni dhageenya. Ayyee galatooma tokkoffaa irratti hundi keessaniyyuu abboonni kennallee warroonni amantaallee ustaazonni kennallee akkasuma warroonni obboleeyyan keenya kan hangafaallee akka Dr. Asliidha. Hundi keessanuu galatooma wal dhabiinsa namni miidhaa kana gubbaatti gandaan kutaa wal qoodee wal arrabsaaruu wal tumaaruu gocha diinni walirratti hin goone walirratti raawwataaru kana argitanii ilmaan keessan xiqqoo malafaa dhufaaruu kan gandaa wal qoodee kutaa wal qoodee wal arrabsee wal nyaataaru kana argitanii araara buusuudhaaf waan kana gootanii galatoomaa isin jira tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti itti aansuudhaan gabaabseetiin wanti namni irra wal dhabeetiin irratti hadha mataa keessa wal filatee sibiila walitti qabaa gahee waan diinni waliin goone wal godhaaruu fi sababuma ummatuma keenya warroota nuun hangafa hadha miidhaa gubbaa jiraniiti. Namoonni hedduun ni jiran biyyootaa fi biyyoota alaa keessatti illee namoonni hedduun ni jiran warroota gandummaa keessaa qabanii silaa nu dura bu'anii nama gandummaa leellisuu isanii tokkummaa leellisanii akka dhaloonni lafaa dhufuun waan balleessiniif waliin miidhee gochuu danda'antu dhibee gandummaatiin akka miskiinni bakka jirutti wal dararee wal fixu godhaa jira. Namoota akkasiillee hedduutu jira kama nullee agarru kama isin agarru namoota san saaxillee baafnas kan jetta yoo ta'e ifa gooneetiin kan amma kisumaayyuu waan amma irratti isin deebi'am yeroo ammaa kanatti ijoollee Harargee fi Arsii wal qabaa jira waltumaa jira dhibbee waan kanaa sababni waan kanaa ummata gurguddaadha ummata nu hangafaati warroota yoo umriin keenya 20 ta'e warra umrii 30 jechuudha warra nu hangafaa hoggaa 10 hoggaa yookaan 20 nu caalanii jechuudha kanaaf rakkoo ummata gurguddaa keenyaa fi masoota gurguddaa irraa gadi ka'etu hadha miskiina wal dararu qawwee afaa wal kaa'u waan gocha diinaa walirratti hin goone wal godhaa jiruufi ummata gurguddaadhaa fi masoota keenya warroota nuun hangafa warra nu isaan laallee deemaa jirrutu waan akkana kana godhaa jira akkamitti dhaabuu dandeenya isin gabaabseera yoo isin gabaabsuu barbaade lolli miidhaa kun hadha inni eegallee bardeen gaddaas barduraas akkanuma jira wanti kun itti daddabalameetuma gocha diinni walirratti hin dalaganne kutaa irraa kutatti darbaa deemaa jira wanta kana furmaata godhuudhaaf akka mataa kiyyaatti wanti jedhu tokko
wallaalummaa kana nu godha. Wallaalummaatu nama wal facciisa malee ilmaan abbaa tokkooti ilmaan haadha takkaati hidda tokkorraa biqilee garuu dhibee gandummaatiin wal miidhaa jira. Wal qoqqoodeetiin sharrummaa gandummaa kana wal keessa facaasee zamana kana wal miidhaa jira. Kanaaf wanti furmaata ta'uu danda'u tokkummaa Oromoo sun zamana kanallee waan jirtu natti fakkaatu. Namni tokkummaa irratti illee amanaan jiru akkuma gandatti cite sanittuu ganda kan Arsiis Harargee tuquu dhabee ka Harargees Arsii tuquu dhabee gaafa namni tokko Harargee keessaa gadi bahee Arsiin waa jedhe dura bu'anii osoo balaan hin dhufin osoo hin babadhatin nama waa balleessu tokko qabudha. Arsii keessaallee namni tokko yoo Harargeetti kan bu'u ta'e arraba miidiyaatiin haa ta'u harka wal qabu qawwee walitti qabu jecha osoo hin taane arraba miidiyaatiin haa ta'u gaafa namni tokko kutaa tokko keessaa gadi bahee miidiyaa kana gubbaa laayivii banatee waa arrabsaa yookaan dhaqee nam tokko hayyuu ganda tokko xiqqeessa yoo ta'e sanumatu babadhatee sanumatu hadha lafa gabbu'ee ilmi namaa akka wal falatu akka waltumu godhaa jira. Kanaaf dura bu'anii waan kana gaafa namni tokko waa balleessuuf ka'u hidda kutuudha. Yeroo illee guddaan qabnu waan ta'eef silaa babadhifnee waa hedduu haasofna. Dabalatatti ammoo yookaan carraa lammaffaa irra naangeettanii ani yaadni kiyya. Laale Jookar ilaa hanga haasawaa fixattuutti haasa'e furmaata ati waan ati lolli kun akkana yoo goone ni dhaabbata jettu sirraayis argadheetiin achi booda karaa qeerransootti dabala. Kanaaf yeroo siif hin qabne. Ani isinii gabaabsuu barbaadeeti. Kanaaf ammatti ijootti yoo isiniif deebi'e wanti akkaataa lolli kun ammatti itti dhaabbata. Gara fuulduratti ammoo irra mari'atamee akka Oromootti akka hayyootaaf akka qeerrootti waliin mari'atanii waan kana furmaata godhuu dandeettanii furmaata godhuu dandeenya rakkoon qabu miidiyaarra jirra. Ammoo ammaa kanatti isinii deebi'a yoo ta'e akkuma dura darbetti lolli hadhanee gallee durallee lolamaa ture namni gandaa wal qoodaa wattumaa ture waan ta'eef kan ammaa kanarratti lolli akkaataa itti dhaabbatuu danda'u dhibeen bakka irraa kaate qoratanii jalqaba eessarraa ka'e nama eenyuti kutaa kamtu dura qabame Hararge dura qabame Arsii dura qabame jedhanii jalqaba irraa gaafatamee kan qabame kan tumame suuraan dhiyaate kan gadhiifamellee ragaan dhiyaate kan gadi hin dhiifamnellee gadhiifame jalqaba irraa fakkeenyaaf Hararge keessa nama 5tu qabame Arsii keessa nama 6 qabame jedhame hundinuu gadi dhiifame kan gadi dhiifame immoo ragaan agarsiifame fakkeenyaaf namni gaafa nama qabu tumee ragaa waliin viidiyoo waraabbatee of biraa qaba. Wal beena waan ta'eef ka Harargeellee nama qabe ni beena ka Arsiillee nama qabe ni beena. Namni wanni kun dhiyaate kan tumameedhi kan qabamee gadhiifamellee waan kan ifa walii goone wanta kana asirratti dhaabne ammoo wanti kun akka hin deebine akka hiddi citu irratti maratuu dandeettanii waan kana akka qeerroo yookaan lafaa dhufaarutti furmaata godhuu dandeenya ullee yoo furmaata hin arganne ammoo Harargeellee nama qabde gadhiiftee Arsiillee nama qabe gadhiise adda galuu danda'a. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomi Jookar. Qeerransoon karam kute. Qeerransa kara. Eenyu buusa. Shabakaan isaa laafaadha rakkoon qabu anaa isin ibsa. Tole hayyee jara lamaan anaa isin tolcha hot. Tole hayyee eenyu isa jinni ati isaa wajjimi rukkita keessan. Rakkoon qabu hayyee mee galatoomi gaafii nama isa gaafadhe tana wanni kun akkamii eegale maaltu waan kana fide yoo maal goone immoo wanni kun dhaabbatuu danda'a jetteeti yaaddame. Dhageeffadha. Assalaamu alaikum. Yoo dhugaa dubbanne. Alaikum salaam. Bakka faarratti awwala duraa mucaa daa'ima xiqqishee ijoolleen teenya taarsii tumtee shaadaa galfachiiftee ashhadu anna RCG jaanii viidiyoon nu geessi odoo laayifiiran ta'in isinii galee amma kana as garagalanii ijoolleen teenya viidiyoo guruppii keessa jirri walii erge ijoolleen walii ergite. Jinni xiyya wanni ni siin jee dura waan kana nama gartee itti lakki jechi xiyya waan san agarteeti moo akkuma obboleessi keenya Jookar wanni ni jee wanni kun feemasoota
social media kanarraa kaatee jedhe. Dubbii tanarraa kaateetu bakka tanaan nu gahe. Yoo saaxilaa jettanis ni saaxillaa jedhe. Mee ati gama keetiin dubbiin gartee waan akkanaatu jiramoo? Mee ati gaafumaan isa gaafadhisanii haala kamiin wanni kun dhaabbataa dubbiin jalqabaa ta'u akkamitti jalqabamtee yaada jiru irratti naa deebi'i. Ani wanni inni irraa xiinxale arrabni miidiyaa gubbaa duraanuu kutaan namni wal marrabsaa akkanuma wal rabsina miidiyaa gubbatti. Ammoo qaba wal qabanii ilaa qawweedhaan wal reebuu wanni itti dhufte qabaa ijoollee teenya taarseefiti. Jaalatanii dhibbanii dura. Jalqaba isaanii mucaa daa'ima shaadaa tanaa'u karaa nabiyyii dhiisanii karaa rabbii dhiisanii karaa ganda isaanii qabsiisan. Mucaa makluuqa. Achirraa qabaan lafarratti kan lafarra gabbuun jechuudha. Jalqaba lafarra gabbuun jalqaba ijoollee teenya taarsii qabe. Afaan tolaatiin jaalibsaan mucaa keenya yoo jiraate jiruu nu barsiisaa ammoo yoo du'aa isaa nuuf fidaa jee. Zaa 24 keessa nuuf fidaa jeen. Zaa 24 keessatti. Oollee bullee wahuma mucaa jaamudhamne. Amma asirratti teenya ijoolleen taarsii tana qabdee fiddee laayifii irratti tumte. Namni nama enne isaan illee deebi'anii tuman. Illee deebinee finne hoggaa namni ziyaadaa wal cafaquu eegalu. Aboo mucaa ni finnaa. Mucaa keessan ni finnaa. Dhaabbadhaa jaan. Ammachi. Mucaa baasan. Mucaa baasanii mucaawara godhanii fi ifuma nuun gayan. Hoggaa mucaa nuun gayan khalaas namni waliin manguddummaa taa'ee caanuu araarsan jiru khalaas nuti isin hin qabnu isinillee nu qabina namoo kanuma jiraadhaa inneetuma jidduutti addaan dhaabbanne dhageeffadhaa. Waan lola lafarraati gaan ka miidiyaadhaa kuma qabu. Kan amma asirratti addaan dhaabbannee namoo kanuma wal dhiifneetuma wal cinaa cal jennee yaa'u jira. Kana abbaa keenya haa urmii hoggaa 60 maattuma waadii dawaasir kana irratti tumanii jawwaala irraa fudhatanii maallaqa 5,000 suutii irraa fudhatanii jaarsi namni guddaan deemaa ijoollee walloo takka dhufee ijoollee walloo qaama kana baaziliin shokkumtee ijoollee argeedha. Nuti wanna gooneetuma jechuuf biiskii fi kana jechuuf gargaarreetuma hanga fayyifnaa dhiisaannee dhiifnee itti dhiifnee guyyaa 2 bulle. Kana deebitee ijoollummaan ammas taarsii tuni mucaa kaawwalloo tokko qabdi. Jawwaala irraa fudhatti. Amma ijoollee walloo galgala ijoollee isaanii qabdee tumtee deebitee ijoolleen maal jette? Ammas ganama ijoollee walloo nuti yoo za'aa isinii qabnee jawwaalli mucaa keenyaa deebuu baate rakkoo dhufaa jettee gastii abdii bilisummaa irratti viidiyoo waraabamtee lafa jirtu anillee isin dhageessuu danda'a. Kana amma gizee mucaa abdiyyee arsii kana ol galchanii maaliif qabdanii jennaan nuti bara harargee seeneeti isin harargee seenee qabne malee wayi walloo seenee jaaniin. Jecha kana fudhadhaa laa. Harargee seenee qabne malee as garagallee maal wal nuti harargee seenee isin qabne jechuun namni kun haaluma kutaan namarra duulu fakkaatti moo kam gaasti nama kuma lamarra taa'e namni harargee seenee isin qabne jettu tuffiidhaami. Tuffii sanitti agarsiifnettee ijoolleen gaaraalleen keessa seente malee ijoolleen gaaraa duraan illee keessa hin jirtu. Suuduma keessa wal qabu jirra malee.
tole jinni galatoomi mee karaa qeerransaatiin dabara qeerransaa niitoorkiitu si buuse gaafii narreefu gaafadhe san dhageesse mee wanni itti jinnitti idaatu ni jira qeerransaa kee banadhu maayikii. Yaa ustaaz ni jira. Nuti Gaafiin ani gaafadhe immoo akkana jetti qeerransaarraan si deebi'a. Waan kana maaltu haasee waan si duuba jiru waan kana si haasuutu jira hayoonii fi asirratti saaxillee hidda isaa murre ganaa wanni kun hin deebine taakka. Talamadaati waan kana yoo akkam goonee nageenya nu jidduutti dhufa ayyoo harargeeti garaan badaa jira ayyoo arsiiti garaan badaa jira maatiitu boorawaa jira namaaf boorawaa jira waan taateef yoo akkam goonee wanni kun tolti mee gama keetiin ati yaada keetiin sirraa barbaada. abshir ustaaz kiyya galatoomi. Amma nuti akka ijoollee gaaraa tanatti lola faraa sadi teenyee waliin ilaalaa turre. Lolli faraa sadi hanga aakhira mucaa jaarsa gartee akka gaara mul'ataa kan akkasiin lafarra ari'an abbaa isaanii hanga isa saniin ga'initti teenyee ilaalaa turre. Gaafa san booda gaafa mucaa walloo Alishaa qabanii Alishaa ijoollee walloo takkatti nama lama fiddee gasti irraa yisiifnaan anuti harargee seenee qabne malee intuu jaan ijoolleen sun hattuudha takiisha namaa fattashittuu jawwaalaa kanallee irraa fuudhan jaanii hangas jaangisee geenyu nuti kallattumaan waan arsii ta'e dhiirummaa teenyatti agarsiifnaa inni dirruma baanee seenne malee kun waan namni ergaman duubaa wanta qabaatee itti nu kakaasee wanta nu godhuuf dhumti silaa ergamni na duubaa jiraatee takka waan kanarra kan namni nu ajaju taate turtees ni goona takkaatis hin goona nuti sodaa namaatis hin qabnu arsiin wanni abbaa keenya guddaa san asirra ooftee akkasitti tumaa ooltuuf miskiinni keenya tumaa oolumuuf hin jirtu asiin nu biree yaati nu keessa yaati biyyarraa qabdee asiin nu keessa yaati rukkaamni isaanii nu keessa deema takkaa namni itti dubbatu hin jiru arsii fi harargee walqixa nyaattee dhugdee nu bira dabriti sodaa isaaniitis qabannee osoo hin tahin miskiina Oromoon guutuu nu bira walqixa jechuudhaaf dhiifna malee nuti waan biraatiif takka hin dhiifnu diila isaan tujjaara keenya arrabsan sababa Khadiir Martuutiin yaadataan ni arrabsama sababa Khadiir Martuutiin baankii irraa misni wanta taate nama jimaa dalagu jimaan arrabsan waadiirraa namani qaban ni iyyisiisan tuffummaan arsiin harargee irraa qabdu hangana ga'e maaliidha amma kun bichaa nu deebuudha san gubbaan kafalli dhufu kan jettan falli kan dhufu miskiina isaanii dhoorkuu danda'u itti gabbaanii duruyyee isaanii miskiina irraa dhoorkuu danda'u gabbaanii yoo sun kan taane taate nutis akka duruyyee takka harargeetti bakka buune ganaallee waliin harkuu keenya rasaasni dheengadda akalee dha'uun sun nama ajjeesu wallaaleeti miti. Kun agarsiisa malee fakkeenyaaf yoo kafalli dhufuu didu taate dha'uunis nu bira salphaadha. Isaanii miti mootummaa suutiitillee bakka hin taanetti firraa dha'uunii dubara ni beekan. Nuti gana akka keenyatti yoo isaan dhoorkuu danda'ame ni dhoorkamna nutis ilmaan keessanii. Sani achi waan biraa jibbaa arsii qabnu hin qabnu jibbaa walloo qabnu hin qabnu gaafa walloo fi isaan wallolaa turan walloo meeqaa jalaa dho'isinee asiin dabarsaa turre walloo meeqaa unoo shurrubbeen mataan isaa ni beeka ayyoon arsii miti nama Oromoo tokko ija akka maleetiin asiin nuti hallaallu taate mooraa teenya ni beeka nuti akka nama keenyaatti namni nu bira wal qixa yoo san ta'uu baatte namni illee ragaa ba'uu danda'a garuu yoo haaluma kanaan itti fufan taate wajjaa hin dandeenyu arsiin tuffii guddoo harargee irraa qabdi tuffii guddoo akka laal qeeransaa kiyya arsii osoo hin ta'in ijoolleen arsii tagaara keessa jirtu jee arsii guddoon lafa jirti harargee guddoonis lafa jirti. Wanni inni amma bakka tanatti irra deebi'ee takka akka gartee obboleessi kiyya jookkar ifa baasee dubbate sanitti yoo jiraate ifa naa baasuu kabajaa fi jaalalan si gaafadhu. Jookkar akki jedhee yoo saaxiluun barbaachise uummata gurguddaa sooshaal miidiyaa duubarra taa'ee waan kana godhu jiruutu jira ni saaxilaa yoo saaxilaa jettanii jedhe. Yoo ammoo isin duubaas warri kana godhu jiraate ni saaxilaa nuuf akka as kannitan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna qeeransaa kiyya. Okay. Nuti amma waan kijibnuus hin qabnu waan sodaannuus hin qabnu akka ilmaan musliimaa tokkotti wallahi billahi namni takkaas nu duuban jiru namni takkaas waan garan nu nayne garuu Jinnifaa dheengaddi wal dubbisnee turre guyyaa ijoollee qabnu
wal dubbisnee turre. Guyyaa ijoolleen qabnu nu duwwalan malee amma murtii guutuu namni gurguddaan isaan haasa'an kun tokko harka baqatan kan isaa hin qabu. Murtii guutuu yoo dhufee waan kanarra nu ajaja isin furannu nuti. Ammas namni bakka biraa ijoollee gaaraa tana wayiin naquus hin danda'u. Ganaallee akkasitti yaadina. Namni takka nu duubas hin jiru namni keenya waan akkanaa irramattus hin deeggaru si dhorkaan. Sanyii sun san qabu. Tole galatoomi obboleessa kiyya qeerransaa akkasumatti jookar jinnii galatooma. Amma gaa isteeppii lamadaatti dabarra jara keenya. Hadaraa. Seeni Hamzaa seeni. Nama waan godhaati lama tokko wayii naa qajeelchitanii asitti dhiifamallee naa godha. Maaliif ayyaada dhiyeeffate malee komiin dhiyeeffan. Isaan ammoo yaadaa fi komii wal keessa dhiyeeffatani. Komiillee dhiyeeffatani yaadallee bahatani. Ana ammoo yaada akka Oromoo tokkotti akka qeerroo tokkotti dubbadhe malee komii waan dhiyeesses hin qabu. Akka cinaa tokko hirkisanii dubbatte amma jedhe cinaa tokkotti Harargee dhaabbattee Arsiitti hirkifte. Ana ammoo akka qeerroo Oromoo tokkotti yookaan nama rakkoo kana keessa jiru wayiitti dubbadhe. Kanaaf komii jirullee nan dhiyeessanillee wacara naaf kennitan. Si kan laal jookar kiyya waan takka wanni naa tolchuu qabdu asitti qeerroo Oromootii fi qeerroo Amaaraa osoo hin ta'in isin lachuu qeerroo Oromooti. Ijoollee Harargee tagaara jirtuu fi ijoollee Arsii tagaara jirtutti dubbachaa jirra. Akka qeerroo Oromoo waliigalaatti isin lachuu qeerroo Oromooti. Rakkoo gandummaatu waan kana fide mee atiis waan gama keetiin ibsattu tagartee narraa hafte jettee yaaddu itti fufii fixadhu jookar kiyya. Ayyaan ammallee ijoo keessaa isiniitu galatooma. Tokkoffaa irratti ani yaadan dhiyeeffadhe malee komii amma jinniin dubbatee jira. Dhibee irraa kaatee fi bakka kana maaltu gahee uummataan bakka kana maaltu gahee innis akka tokkotti haa hirkisuu malee dubbatee jira sama isaatti dhiisa taana. Lammaffaa irratti maaltu rakkoo kana fide namoota duuba jirullee fakkeenyaaf namoota rakkoo waan kana akka ijoolleen biyya namaa kan keessa miskiinni waltumu godheetu jira. Tokkoffaa irratti namoota akkasii namoota lama sadii yoo himinaan jettan nan hima kan duuba dhaabbateetiin waraanas deeggaru ragaa wajjin ammoo ijoolleen miskiinni arra wanni nuti jookar wannummaan nuti barbaannu guddoonu warra waan kana dalagaa jiru warra waan kana dalagu ragaadhaa wajjin as yoonuu keesse Oromoon harka tokko wal qabattee uummata kanatti duultee firraa dhorkiti. Kutaan kudhata kannanuu warra kanaa kana barbaadaa jiran itti oofu. Irraa saaqee waan tokkollee duusii waan beektuu jiraatu. Ayyee tokkoffaa irratti artistii keenya kabajama jaallatama Kadir Martuu. Kan namni hundi jaallatu kan namni hundi kabaju artistii olee nama jechaanii akka afaaniinuu ibsuu hin dandeenye nama guddaa. Gaafani ijoolleen walloo Arsii qabdee miidiyaa kana gubbatti waan hin taane mukaan wal gudeedde Kadir Martuu guddammaan nu jaallannu gandarra dhaabbatee Harargeetti hirkatee ummata Arsiitiin arrabsee ture. Ijoollee Arsiita biyya namaa kana keessatti arrabsee ture. Maal jedhee seetan? Gaafan sanii namni dubbatillee hin jiru namni guddaanii silaa waan xixiqqoo ijoolleen biyya namaa keessa mukaan wal gudeeddu muka waan akkana wal guutu kana namni akkasii dubbatu hin qabu. Tokkoffaa maal jedhe gaafsan dhagaa jedhan ijoolleen Arsii warri Arsii jettanii ofiin deemtanii osoo Arsii jettanii deemtanii ijoollee walloo mukaan hudduu isin gudeeddee dhiifamallee naa godhaa afaan badaadha. Jecha akkana kana biyya keenya qaaniidha salfuu dhalle boodii keenya nu barsiifne jechoota akkasii kanaan dhiifamallee naa godhaa. Ijoollee walloo mukaan hudduu isin gudeedde natu iyyee muka hudduu isin fuudhee jedhee gaafsanii gandummaa ijoollee miskiini biyya namaa kanatti wal loltuuni babadhisee deeggaree jechuudha. Dhagaa achitti naa qabadha. Lammaffaa irratti Murtoo Guutoo nama guddaa feemasii Oromoon qabdu nama nullee isa jalatti ilaallee miidiyaa kana fayyadamaa jiru. Eengadda gaafan ijoolleen gocha diinni walirratti hin goone ijoolleen Harargee ijoollee Arsii irratti goote nama deeggare. Maal jedhee deeggare? Bakka ijoolleen waraana itti qabdee garaa keessa dhiitaatiin qawwee itti qabdee gadhiiftetti koomenteeta isaa miidiyaa gubbaa argatanii turtani. Baga gootanii baga akkas gootan jedhee koomentii barreessee ture. Dhageettanii miti duuba jira jechuudha. Dhibeen bakki kun irraa ka'e tokkoffaa irratti anama komiin akka wannaatti jechuudha. Tokkoffaa irratti ijoollee Harargee keessa namoota lamaan kaanii fudhadha. Kadir Martuu nama nu jaallannu nama Oromooti nama gandatti illee galuu danda'u miti. Rakkoo gandummaatiif ijoollee miskiin biyya namaatti waltumtu kana keessa galuu hin qabu. Nama gaafan ijoolleen muka hudduu wal keettee akkas jedhee dubbate Kadir Martuu Harargee dhaabbatee Arsiin akkas jedhe.
lammaffaa irratti murtoo guutuu gaafa ijoollee arsiin sibiila qawwee afaanii qaban akka diinaatti nama baga afaan keette baga itti qabde baga tumte jedhe murtoo guutuu kuni duuba dhaabbatu duuba waraana kana jabeessuuf duuba miskiina kana akka waltumtu godhuu irratti ifa nuu bahee jira jechuudha. Kanaaf namoota akkanaa kanneentu duuba jira. Ijoollee miskiin nu lafaa dhufaa jiru ijoollee qaxalee nama biyya namaa dalagatuuf dhumni kun akkam wal goona. Gaafan guddaan keenya gama kaani isaan kun gama Harargee dhaabbatan gama kaanirraa hoo namni jiru jira. Gama kaanirraa oo jiraatee haa dhiyeeffattu jarri. Akkaan fakkeenyaaf waan argee waan xiinxalee ragaa wali isin ibsee isaan illee beekanii ragaa wajji isin himani. Okay, Jokkar kiyya laal wanni nuti barbaadnu fakkeenyaaf waan amma gartee ati jette kana jara an amma gaafadheetiin bira kute namni waan kanarratti isin deeggaru isin deeggaru jara himannaa jara kaaniitii miti namni waan kanarratti koppilinkii tanarraa ol kaase gama nagaddeebisi balleesse namni waan kanarratti isin deeggaree ijoollee teenya tana itti deemaa lola kana tumaa isiniin jiru akka nama isin deeggaruutiin si gaafadhe. Kun amma komii keessatti dhiyaata kan gartee murtii guutootii fi kan Khadiir martuu kuni maaliif jennaan laale Jokkar kiyya gaara kana duubaa wahii balbalaa aara tokko ol yaa'aa yoo jedhan ibiddaa duuba jiran gaafii hin qabdu akkasuma akkasii miti. Tanaaf namni gartee isin deeggaru bakka kanaan ni jira jechuu barbaadeeti malee amma akka komiitti Khadiir martuudha akka komiitti waa hedduu tan inni je'eetu jira tan gartee nutillee irraan gammadinii sannuma jirti. Namni jechoota ni ja'a kanan baanu jechootaami komantii fi kanaami kan inni jechuu jiru deeggara fand wanni godhamu ni jira jechuun qawwee gaara keessatti bitatamtee maal godhamtu kanarratti hin baana akka gartee ajandaan kun Oromoo fi Oromoo wal nyaattu irratti namni dalagu jira jechuu barbaade. Tokkoffaa irratti waraanni kagandaa miti yoo waraanni kagandaa ta'e asirratti gaafii fiyya waraanni akka hin beekutti illee waraanni daangaa yamanee jiru waraana gandaati miti. Waraana miskiina Oromoo karaa deemtuun eeguu danda'u malee waraana miskiina Oromoo karaa deemtuun dararuu danda'u miti. Qawween diinatti qaban malee ta'ufii walitti qabanii miti. Achina qabadhaa'eera. Yoo ammoo waraanni kagandaati waraanni Harargeeti asitti qabamuu qabaa ta'e asiin illee waraana achi qabaatu dandeetti. Bahee walitti qabuu danda'a warri gaara keessaa. Tokkoffaa irratti dhimmi ijoolleen biyya miskiina biyya Arabaa keessa lamaa wallottu waraana hin ilaallatu. Nama waa beekuuf nama sammuu qabu biratti waraanni kuni Harargee illee nyaachisee obaasuu qaba miskiina Arsii illee kakutaa hundaatu diina irraa eegee bakka jirutti ubbira dabarsee gara jarri deemaartu san ubbira dabarsuu qaba malee diina akka diinaatti qawwee itti qabee akka diinaatti garaa keessa dhiite kutaa kanaa dhaabbadha kutaan kun ammoo waraana hin qabu qawwee hin qabu jedhee akkas gochuun sunillee dogongora akka tiyyatti yoo ammoo dogongoraa miti waraanni kun Harargee qofa. Arsii akkas godhuu qaba kutaa biraan waraanni kun fakkeenyaaf hadda Arsii akkana godhe waraanni jechuudha miskiina kana keessa galuu yuun qabu dogongora guddaadha akka mataa kiyyaatti akka wallaalummaa kiyyaatti dogongora guddaadha maaliif hadda Arsii Harargee wallolee Arsii akkana godhan boru shawaa Harargee yoo wallolte shawaanis akkasuma godhanti booranaaf shawaa yoo wallolte booranaaf Harargee wallolte kutaa hundaa waraanni kun itti dabalamuu qabu waraanni waraana Oromooti eehoo Oromoo taate Oromoo kamiinuu ija tokko ilaaluu qabdi. Dogongora isa guddaadha miskiina lamaa wal dhabu jidduu galuuni qawwee miskiina sababa miskiinni wal loluu fi qawwee kutaa tokko irra dhaabbatanii tokko qabuun dogongora guddaadha. Akka mataa kiyyaatti deeggariinsi jajjabina laakiin namni duuba dhaabbatee akka gandaatti haa deeggaruu malee deeggariinsi namni ifa bahee baga kana goote Arsii atis baga kana goote Harargee baga kana goote namni jedhu jiru. Ifa bahee. Thank you galatoome hayyee amma gama homii gartee akka jarri himatee sanitti himadhu. Karaa dubbii goolabbiitti dachaan. Ani komii tama jinniitti dhiise komii bakka jinniin irraa kaasee irraa waan komaduu qabu. Fakkeenyaaf mucaan bakka irraa ka'ee irraa eegalee yoo dheeressee akkasii dubbadhee illee sa'aatii sin jalaa guba waan ta'eef bakka irraa ka'ee fi aga bakka kana jinniin dubbatee jira. Laali Jokkar kiyya sa'aatiin gubattee laal leencoo kiyya sa'aatiin gubattee qalbiin ayyoo Oromoo fayyuu turran wayya. Sa'aatiin haa gubattu wanni fakkeenyaaf amma akka jinniin je'etti mucaa keenya xiqqaa qabanii akkasitti maarree godhanii himata san keessatti gaa himata san ammaati waa'uma Khadiir martuutii fi Khadiir martuu kas je'e saniif goote ati waan san saniif gootanii isin dura isaaniin nu qabee jaanii. La. Sanitti si idee baay'ee. No. Jinni Jinni obs.
fixatu inni gaafii gaafatamaa jira. Oksijinni. Hayyee. Jookar warri amma yaada kanatti deemtan ustaadamsaa si gaaftaa jiru. Waan dubbattan keessatti Hayyee ila itti isin deebi'a. akka qofa dubbadha. Dhugaa qofa dubbadha. Tifuuf. Niitorkii qabaa jira Jookar. Jookar kiyya dura haasuun tun isinii dura haasuu akkuma jarri jiru kanatti. Wanti sobaatti akka hin jiru wanti kamuu viidiyoo waraabamee lafa jira ragaa lafa jira waan ta'eef tokkoffaa irratti hayyee itti isin deebi'a. Hayyee tokkoffaa irratti bakka sanatti isin deebi'a. Lolli mucaan jedhe mucaan xiqqaan tumamee jedhe suni waan ji'a 4 duraati. Lola ammaa kan irraa dubbadha as gabaabsee. Lola inni fakkeenyaaf lola asiin dura ji'a 4 dura 5 dura tumamee wal lolee hosan namni deeggaruu hoogganaa ture jaal ibsaa dabbaalee caalaa oorooti ijoollee arradee keessaa tunniin keessa hin jirtu tunniin achi as dhufte lola duraa san araaramee addallee galee jira lola amma deemaaru kan amma namni irra wal falaxee qawwee walii qabaa kana irratti tokkoffaa irratti bakkee irraa ka'e ijoollee arsiitu nama qabe eenyuun qabde walloo qabdee hararge seenee qabnee jette dogongora inni sunillee oromoo tokko qabanii oromoo tokko qabe jechuun dogongora achitti hararge walloo qabdee hararge seenee qabnee jette akkana ayyalama namni hararge walloo ka qabame kuni jaarsummaa goonee hararge walitti walloo wali findee yooma san gadhiifne namni biraallee ka duubaan qabame jira garuu ijoollee walloo waliin araara goonee findee adda gale achumatti guyyaa lama bullee jinniin kuni nama biraa qabee fide jinni maaliif qabdee jedhaniin hararge jennee hararge seenee walloo qabne maaf jettanii eenyutu eenyu gadi jarani sodaattanii nu'unuun sodaatanii kanaaf qabne isin agarsiifna isin jilbifachiisuu qabna wallooni sodaattanii akka walloo sodaatan sanitti isin sodaachifne nu sodaatuu qabdan nu jala buluu qabdan isin cabsuu qabna jedhe jinniin achi ijoollee arsillee dabaltee kabaraa qabde uduma taraa wal qabaa deemu guyyaa hadhaa aduu hadhaaf nagahe kan dura dogongoraan jechaani arsitu jedhe arsitu hararge seenee walloo qabne jedhe achirraan ammoo jinniin jecha namaatii fi fuudhee nama biraa qabee fide dhageettanii achirraa kan ka'e hadha ga'e jechuudha kan dura ammoo jechaan tuqe arsiidha kan ammoo gochaan agarsiise harargeedha